Dhiifamaan urraataa sagaleen kenna kaa yoo sagaleen kiyya sirrii hin ta'in of kolchaa isiniin jedha. Akkamii jirtu ilmaan Oromoo qaqqaali hundumtu keessanuu nagaa baga jiraattanii jiraachuutu hundaa caalaa jirraafuu asirreedhe baga jiraattan. Akkuma mata duree irratti isinii barreesse jechuudha. Yaada gaggabaabaa wayii ergaa gaggabaabduu wayii dabalfachuu barbaada. Duraan dursee ummata keenya ummata gammoojjii baalee hongeen rukutteef Oromoon akka bira dhaabbattaniif waamichi isinii godhamaa jira. Sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Namni nama ta'uudhaaf namummaan isaa ofti baqiidha. Kanaafi xiqqoo na dhukkuba qofa wayiitu na qabe. Waa maraafuyyuu walii tumsuun barbaachisaadha. Oromoo wal malee homaan qabu ufii keenya yoo wal biran dhaabatiin namni ummata keenya tumsuu danda'u hin jiru jechuudha. Kanaafi ummanni keenya ummanni Oromoo ummata keenya ummata gammoojjii baalee ka beelaan dhumaa jiru ka dheebuun dhumaa jiru yoo danda'ame tumsa haa goonuufi hundi keessanuyyuu guddoo xiqqoo hin jedhina akkuma dheengadda ummata keenya gammoojjii baalee bira dhaabattan sanitti yoo dandeessan. Waan rabbi isinitti dhiiseen wal jalaa daddabarsaa sagalee tayaa fi tumsa kana akka ummata keenya bira dhaabattan asumaan kabajaan isin gaafannaa jechaadha. Itti aansee ammoo ummata walloo goofandii banamee natti fakkaata. Goofandii banamee jedhu san gara miidiyaa madda nageenyaa jedhuun ijoollee walloo qarqaarsaa amma tokko ummata wallootiif jedhanii goofandiin banamee jira. Goofandii san irratti illee hirmaadha. Galmee seenaa irra koruun dirqama jechuudha. Galmee seenaa irra bayaa waan dandeessaniin ummata keenya walloo kabeelayaa jiru dheebotaa jiru mootummaan akka isin agartan kanatti boombii itti darbee rakkisaa jira jechuudha. Ummata keenya ummata walloo kana wal qabatee tumsa barbaachisaa waan dandeettaniin ummata kana bira dhaabachuun dirqama jechuudha. Kanuma tokko ka jiru ka biraa ammoo injifannoo argameef walloo keessatti ummanni keenya ummanni walloo baga gammaddan. Osoo xiqqoo kanarra mirqaana qabaanne gaarii ture. Anis xiqqoo isii mirqaana hin qabu keessatti jechuun qufa wayiittu na qabe. Sababa kanaafi wanni akkanatti isinit dhufneef jechuudha. Waliigalatti gammachuu guddaa qaba. Gammachuu guddaan na dhagayame dhugaa rabbiititti ummanni keenya ummanni walloo osoo waan takka bu'aa buusuu hin dandeettanii waan takka fiduu hin dandeessanii odomaa jedhamu har'a sadarkaa kanarra jirra jechuudha. Galanni rabbiin badini. Rabbiin abbaan dhugaa inuma hinjifataa deemaa jira jechuudha. Dhugaan inuma hinjifattiin suni dhuguma tayaa deemaa jirti jechuudha. Akkuma isin agartan kana dhugaan hin injifatti jetti. Warri biltsiginnaallee yoo waa jedhan dhugaan hin injifatti jedhan. Dhugaan hinjifataa jirti. Kanuma kakaleessallee jechaa ture. Nuti dhugaa qabna hin injifanna jennee kaanee hinjifachaa jirrallee jechuudha. Warri ammoo waan hin jirre kijiba gabaasaa turan dhugaan isaanii kijibni isaanii dhokatee warri dhugaa qabu irra aanaa dhufaa jira jechuudha. Nuyi fakkeenya laalaa mootummaan biyya bulchaa jiru unatti hashaannifaal jedha. Yeroo baay'ee waa dubbatu dhugaan hin injifatti jedha. Garuu dhugaan sun injifachaa jirti. Qabatamatti injifachaa jirti. Dhugaan akka itti injifachaa jirtu eenyutu injifataa jira. Waraanni Abiyyi Ahmad kaleessa eessa ture? Har'a sadarkaa kamirra jira? Itoophiyaan kaleessa sadarkaa kamirra jirti? Har'a eessa jirti ka jedhu namni sammuu qabu namni waa xiinxalluu danda'u kanarraa hubachuu danda'a jechuudha. Dhugaan injifataa jirti akka ajaa'ibaa kanatti jechuudha. Injifataa jirti. Injifannoo ajaa'ibaatti deemaa jira. Ijoollee teenya ijoollee walloo warra kaleessa mana hidhaatti dararamaa turan har'a mana hidhaa keessaa gadi bayanii carraa biyya isaanii bilisa baasanii ummata isaanii tajaajiluu argataa jiran jechuudha. Kuni injifannoo guddaadha. Injifannoon kana caala hin jiru jechuudha. Injifannoon walloo qofarratti dhaabachuu hin qabu. Walloon injifattee jirti. Magaalaa walloo hundi isii bilisa baasuuf deemti. Bilisa baatellee jedhee yaada. Sanbateen akkuma isin agarre kalee dheengadda lola cima geggeeffamaa ture. Amma isinis harka ummata keenya wallootitti jiidee jirti. Waraanni kun waliin ta'ee gara fuulduraatitti ka deemaa jiru ummata keenya qeerroo walloo dabalatee waraana adda bilisummaa Oromoo dabalatee akkasuma waraana TDF dabalatee dhiibbaa godhuudhaan waraana Abiyyi Ahmad cabsanii
waraanni Abiyyi Ahmad gara duubaatitti dheessaa jira jechuudha. Akkuma kaleessa Kombolcha keessaa dheessee bahe, Dasee keessaa dheessee bahe, Kamisee keessaa dheessee bahe, har'a ammoo Sanbatee Axaayyee keessaa dheessee bayaa jira. Har'a Shawaa Roobititti dheessaa jira. Shawaa Roobit keessaa boriif iftaan dheessee baya. Fuuluma duratti deemaa jira jechuudha. Dhugaan hin injifatti ka jedhan sun akkanatti jechuudha. Dhugaan hin injifatti. Yeroo namni kamuu jedhu dhugaan hin injifatti jechin jedhu san itti fayyadamuu jira jechuudha. Maaliif dhugaan inuma injifatti. Kanaaf dhugaan injifachaa jirti. Injifachuu keessaallee akka isin agartan kana uummanni keenya irra walloo qofaa miti gammachuu qabu. Oromoo hunda gammadee jira. Oromoon irra iddoo kamuyyuu jirtan namni gammachuu hin qabne hin jirtanii hin jiru wallaahi laziim. Oromoon qulqulluun hin gammanne hin jirtu. Oromoo dhagayaa isinitti mayaa uummata Oromoo. Ani dhugaa jirtu siif himuu dhufa. Oromoon qulqulluun irra walloodhaaf hin gammanne Oromoo mitisiru. Sababii isaa isinitti himaan. Warri har'a alaabaa lummuxii uffatee jechuudha. Alaabaa Amaaraa uffatee ani Oromoodhaaf hin jedhu. Warri kaleessa Taaddasaa Birruu, Hayilee Fidaa fi gootonni kanaa jecha Oromoodhaaf jecha wareegaman. Ka har'a gootonni Oromoodhaaf jecha hidhaa jiran. Jawaar dabalatee, Hamzaa Booranaa dabalatee, Baqqalaa Garbaa dabalatee jarri kun mana hidhaa jiran. Gizee Itoophiyaan jara kana hiiteetitti warri Itoophiyaa diigu jara kana jedhanii Jawaarii namni Itoophiyaa diigu, Baqqalaa namni Itoophiyaa diigu, Hamzaa Booranaati namni Itoophiyaa diigu jedhanii Jawaar faa hidhan ture. Waata akkasinitti himaan uummanni Oromoo bakka jirtan hundaa ol kaatanii namni Oromummaa keetitti amantu uummata Tigraay kana galateeffachuu sirra jira. Sadarkaa jalqabaa irratti jechuudha. Waraana TDF dhugaa jirtu isiniif himaanar. Lammaffarratti galateeffachuu ka isin qabdan waraana adda bilisummaa Oromoo marroodhaan hoogganamu marroo dirribaati. Maaliif kana jetta yoo kanaan jettan taate Abiyyi Ahmad karoora tokko qaba ture. Karoorri isaa inni jalqabaa seenaa Hayilee Fidaa, seenaa Baaroo Tumsaa, seenaa Taaddasaa Birruu bifa haarawaan irra deebi'anii Daani'el Kibriit waliin dalaguudhaaf qophaa'anii turan isaan. Seenaan isaan dalaguudhaaf qophaa'e ammaa inni Tigraay balleessanii የኢትዮጵያ ጥላት jedhanii Jawaar Mohammad dabalatee Hamzaa Booranaa Baqqalaa Garbaa addabaabayii irratti fannisuudhaaf qophaa'anii turan. Laalame hayyoota isin har'a ittiin hayyuun kiyya mana hidhaa jira jettanii isin sobdan kana isinii miti namni Jawaar eege Oromoo wansiif hima. Namni Jawaar mana hidhaatitti eegaa jiru isinii miti. Qeerroon biyyarraa OMN dhaaf ergaa akkanaa dabarsite ushataam kijiba. Qeerroon akkasii ati sobduudha. Hin jirtu qeerroo wayituu ta Jawaar eegaa jirtu kijiba rabbi jibbeen. Qeerroon Jawaar eegaa hin jirtu har'a. Jawaar isin abdateeti kaleessa biyyatti gaafa galee mootummaa lamatu jira jedhe qeerroo abdateeti. Jawaariin har'a ka eegaa jiru qeerroo miti. Mootummaa aangorra jiru kanatu waa takka eegaa jira Jawaar irratti. Yookaan badee balleessee ofiillee badee dhabamee bada. Isa dhumaa irratti wanti inni itti deemu. Wanti biraa ammoo Jawaariin namni eegaa jiru qeerroo miti. Qeerroon biyyarraa hayyoota keenyarraa ijaan buqqifannu jettee. Hayyoota keessan isintu eegaa jira amma qeerroon akka jettan suni qeerroo akka bisiin asin mul'attanii. Jawaariin mee qeerroon Jawaar eegaa jirtan as bayaame kijibdoota. Eessa jirtan? Qeerroon Jawaar eegaa jirtu marroo bira jirti hundisi. Kijibinaa isin. Hacaaluu fi soomaan goone isin. Warri Jawaar eegus warri Jawaar bu'aa buusus kun du'e kun hidhaa jira. Ati qeerroon Finfinneerraa godina kanarraa akka kijibduudha ati qeerroo podiyooti. Qeerroo bilchiginnaati natu siin jedhe hin jirtu qeerroon Jawaar eegaa jirtu. Qeerroon Jawaar jaalattu guutuun qaallitti jirti. Qeerroon Jawaar jaalattu guutuun marroo waliin jirti. Qeerroon Jawaar jaalattu fakkeenya siikaa Ustaaz Kamaal Heboo siikaa yaa gurbaa yoo barbaadde. Ustaaz Kamaal Heboo qeerroo Jawaar Mohammad jechuu ni dandeessan. Qabatamatti taa'ee mana hidhaatitti sillaalu yoo ati duute dhiiga kiyyaan baasa jedhee hidhannutti seenee bosona jira. Isin ammoo Finfinnee teettee Harargeerraa boba akkasii irraa ganda gamaa sanirraa goda gamaa sanirraa qeerroon Jawaar eegaa jira. Ijarraa buqqifataan jirtu Jawaarin ati. Nyaatee bulaa isaa beektaa naaf himika. Jawaar irraa ija buqqifataan jirtanii isin qeerroo kijiba akkanaa nurraa dhiisaa warri OMN quufne kana propagaandaa akka biyya aman nurraa sabi dhayaa. Jiru qeerroon tokko qeerroon Jawaar eegaa jiru kijiba akkanaa dhaaba. Qeerroon lamatu jira tokko marroo waliin jira kun ammoo qaallittii jira qeerroon Jawaariin jaalatu kun wal ammoo qeerroo oppodiyoon basaasummaaf OMN itti informeeshiin akkanaa bilbilaatiin hin jettuun malee hin jiru qeerroon yoo kanaan ala jette hin sobee yoo Jawaar eegaa jiraatan nuuf hamiima himan kan Jawaar galgala maan nyaata ganama maan nyaata akkami bula lafa bulamoo firaasharra bulamoo dachirra bula kana quba qabdanii no kijibdoota isin warri Jawaariin quba qabu maatii isaa qofa
Baqqalaa namni quba qabu niitii isaatii fi ilmaan isaa qofa yaa Oromoo dhugaa jirtu yoo walitti himne qofa injifachuu dandeenya. Qeerroon takka Jawaar eegaa jirtu jirtu. Qeerroon Jawaararra Ustaaz Kamaal Hebooti jaalannee jibbine. Ustaaz Kamaal Heboo ani qeerroo Jawaari jedhe garaan isa gubatee qabsootti jira. Qeerroon tuun ammoo Oromiyaa hunda keessa dhayxee marroo waliin jirti ani qeerroo Jawaari jettee marroo dabalamtee gumaa gootota kanaaf Oromiyaallee bilisoomti. Isin ammoo warri OMN itti information ergaa jirtan isin beeyna qeerroo podiyooti nurraa taa'a isin. Hin jirtu qeerroon takka. Kijjiba akkanaa waliin hin dalagan miidiyaan OMN wallahi sirraan dhagahu waan akkasii. Sannuun sobuu hin dandeessanis. Qeerroon akkas jedhee hayyoota Oromoo irraa jambuqqifatinaa jedhee waan akkasii qabaase tish. Wasa kaamoch kijibduu. Kijibdoota isin. Kijibdoota naggaadeedha isin marti keessan naggaadee hin ta'ina. Dhugaa isinitti himuu dhufe naggaadee hin ta'ina. Naggaadummaan isin gayaa qabsoo Oromoo irratti. Sababiin isaa qeerroon Jawaar eegaa jirtu osoo jiraatte Jawaar har'a silaa mana hidhaatitti akkatti hin dararamu. Eeshi tayyib hayyoota Oromoo eegaa jirra jette qeerroon ijarraan buqifatinaa keessan bu'aa qaba. Hojiitti ni kamu barbu. Ijarraan buqifannu ijarraa buqifataan jirtanii. Jawaar eessa jira isin eessa jirtan? Qeerroo Jawaar irraa jan buqifannu eessa quba qabdan? Eessatti quba qabdan? Soba akkanaan dubbatina. Qeerroon Jawaar jaalattu marroo waliin jirti. Isin kadhannee isin dadhabne dhugaa isinitti himna. Miidiyaan OMN waan akkasii nutti hin fidin. Yoo atillee miidiyaa podiyoo ta'uu barbaadde malee. Dhugaa sitti himaan. Miidiyaa OMN nuti Jawaar jennee laalla. Isinitti hima warra OMN Jawaar jennee laallaan Fu'aad bilookii si godhaan. Ilma Abiyyi Ahmad wasaka. Bayna jala maal abbaa keetii dhuftee jala teetti. Dhugaa isinitti malala. OMN anaaf ilma Jawaar Muhammadi mucaa isaa Oromoo jedhee inni maqaa itti moggaafatee fi OMN anaa tokko. Garuu qeerroon biyyarraa OMN Jawaar irraa jambuqqifatinaa isin hin jedhe dhugaa jettanii nu gabaaftaniisi. Maaliif mana hidhaa taa'ee Jawaar gaafa akkasiin namni isa eegu jiraate gadi hin baasanii maal qoonii jarra kaanee achitti teessisan. Feekiidha dubbii feekii kijibaa nutti hin fidina. Hin jirtu qeerroon takkattiin. Qeerroon jirtu Jawaarii eeguudhaaf Jawaarii bilisa baasuudhaafis warri yaada qabu kuun marroo dabalame kuun har'as qabsoo dabalamaa jira. Saniin alatti qeerroon OMN itti ergaa akkasii ergatu suni nurraa dhiisaas akkasiisan. Suni sobduudha. Gaafa bilisummaan dhufe marti si as yaatee harka rukutuudhaaf warra qophaa'e suni hin jirtu har'a. Qeerroon galgalaa ganama laayivii dhuftee Finfinnee irraa nuu dabarsitu Jawaarii bu'aa buuftu takka illee hin jirtu. Wallaahi dhugaa isinitti himaan. Osoo inni du'ee waa fiduu hin dandeettu qeerroon har'a ergaa isinii dabarsite sun. Takkattiin isi jaalannee jibbinee namni abdiin irra kennu fakkeenya Ustaaz Kamaal Hebooti. Marrootti aanee jechuudha. Sababiin isaa haa xiqqaattu haa guddattu afaan Itoophiyaan beektuun afaan mootummaan kun beekuun isa dura dhaabatee jira. Asoo podiyoo keessaa nama tokkollee fudhatee wajjin kute karaa dhugaa namni irra jiru isa jechuudha. Saniin gara kaanitti Finfinnee teettee hanqeerroo Jawaarii osoo Jawaar du'e jarri sun kijibaan alatti gadi baatee dhagaa kararran keettu. Dhagaa takkatti hin jirtu qeerroon Jawaar takkattiin isii badee guutuun isii isa waliin hidhamte guutuun isii isa waliin hidhatti saabamtee jirti. Nama meeqatu hidhamee jira Oromiyaa keessa. Laa wanni dhiisi jedhu hin jiru an dhugaa jirtu himuu dhufe an. OMN waan akkanaa dalage taanaan amma booda isinirra duulaa iyyuu an. Dhugaa isinitti himaan isinirratti achi garagalee namni kijiba nutti fidaa jiru akka qabsoon Oromoon sochoone godhaa jiru isin jedhee isinitti duulaa. Warra OMN jechuudha. Yoo dhaabattan dhaabadhaa qeerroon biyya jirtu ta'an akkasii isin himtu takka illee hin jirtu. Qeerroo dhugaa yoo barbaaddan walloon dhaqa. Warra qabsaayaa sagalee rasaasaa isin dhageessisaa. Sagalee matfii isin dhageessisaa. Sagalee xayyaara Abiyyi Ahmad isin dhageessisaa warra ergaa isinii dabarsu akkasii isa dhugaa san qofa barbaanna. Abiyyiin amma akka kijibaan deeme har'a salphatee jira. Dhugaa sitti himaan. Abiyyiin Ahmad ka kijiba qabatee kijibaan Itoophiyaa ceesisa jedhe kufee jira har'a. Cabe Abiyyiin Ahmad amma wanti takkattiin irratti walii galamaa jiru Finfinnee akkamitti seennaadha. Dhugaa isinitti himuu dhufe ilaale. Finfinnee akkamitti seennarra walii galamaa jira bara. Abiyyiin kijibaan deeme kufee jira. Caccabee butute. Finfinnee akkamitti qabannaa. Finfinnee akkamitti seennarratti mari'atamaa jira. Saniin gara kaanitti hin jiru wanni Abiyyii jedhu wanni biltsiginnaa jedhu hin jiru kutee jira sun. Kanaaf qeerroo dhugaa marroo bira barbaadaa isiniin jechuu kiyya. Qeerroo dhugaa Ustaaz Kamaal Heboo bira barbaadaa. Qeerroo dhugaa goda Qilintoof Qaallitti ilaala. Fixee jira barra. Keekiyyaa badhaadhaattu jire. Qeerroon dhugaa goda Qilintoof Qaallitti jirti. Sanirraa haftee mana ciisee firaasha o'arra ciisee o'aaf dhugaa nyaataa Jawaar irraa jambuqqifatinaa warri jettan. Sani anumaa isinirra anatu wayyoo qaba jechuu kiyya biyya ambaa keessa taa'ee dhugaa jirtu dubbadha. Isin biyya keessa taateettanii hin kijibina. Jawaarii homaa godhuu hin dandeenye. Mootummaan qawween gannu qabee qawween nu kaamsee dhugaa jirtu nutti makkatti ija Jawaar irraa buqqifatinaan keessan bu'aa takkan qabu hin kijibina. Warra biyyaatiif dhaamsi kun Jawaar irraa jambuqqifatinaa hayyoota kennarraa ijarraa buqqifataati dhiistanii wanni isin Jawaarii irraa buusanis hin jiru wanni isin isa dabaltanis hin jiru.
osoo isaa bu'aa buusuu dandeessanii akka jettan san ijji teessan isarra jiraatte silaa qaallitti hin jiru Jawaar hiitanii hidhaa baastan kanaaf hin sobina Jawaariin rabbitu haga yoonaa jiraachise har'aboota illee rabbitu isaa jira nuti rabbii qofa namni Jawaariin eegu gaafa takka jedhee Hacaaluun du'e Jawaar Muhammad an Oromoof rabbi malee nama biraan abdadhu jedhee isin abdatee goda qaallittiitti darbamee halkan takka hidhaa bulchitan isin jennee isin hin eeyne yaa qeerroo dhageeffadhaa warra har'a kijiba gabaastan halkan takka Jawaariin hidhaa bulchitan jennee isin hin eeyne Jawaarii mata takka isin hin goone kanaaf Jawaarii yoo hidhames yoo du'es yoo jiraates akka keessanii fi miti akka rabbiitiif dhugaan jirtu tanuu yaada bilchaataa kun fudhadha namni yaadni kun si dhukkubse isin warra kaleessa waytaleen coollataa mallasii waliin taa'ee mallasii waliin haasa'ee achi deebi'u maarree obboleen coo isin paartii mormituuti maal gootarree mallas bira dhaqii mallasiin gaafadhuu jedhan obboleen coon maarree ati hoogganaa kenna abaa'ooti obboleen coo warra akkasiisan isin warra kaleessa kijibaan leencoo lataati harka rukutaa turtan warra kaleessa kijibaan leencoo lataati harka dhayaa turtanii waraana isaa guutuu waliin waraana 40 baatee 20 baatee isin gurgurataa turedha isin ummata akkasiiti dhugaa isinitti himan fudhadha dhugaan tana nuti dhaloota akkasiitii miti dhugaa jirtun dubbanna abbaan fudhatte fudhachuu kadidde dhiisu kanuma qeerroon sobaa hin barbaachiftu qeerroon dhugaa yoo jiraattan falmaa baasaa isinitti isin hin jennee isin kadhannee falmitanii baasuu diddan ijarraan buqqifatinaan keessan eenyu isintu nu eegaa jira ka Jawaar eegaa jiru poolisii Abiyyi Ahmad yer qeerroon Jawaar jarraa buqqifataan jirtan saa dhayxanii iyyuu dubbistanii kijibina Jawaariin isinii miti eegaa jiru mootummatu waraana isaatiin achi dhaabatee guyyaa fedhe achi gabbaasee gara barbaade geessuudhaaf bira dhaabatee eeggataa jira isin wayiitu ijji teessan Jawaarirra isin hin jirtu har'a Koloneel Gammachuu ayyaana Jaalabdii Raggaasaa dararamaa jiraa jedhan maa sagaleen taaneef ree gabbaatanii ka biyya keessa jirtan garaagarummaan Jawaarii fi Koloneel Gammachuu ayyaana jidduu jiru maa inni tokkoma hundisii Oromoof jecha hidhamte Jawaaris Oromoof goda qilintoo jira Koloneel Gammachuun ayyaanaas Oromoof jecha dararame maa gad hin baaneef waan nyaannu dhabe mootummaa har'a maal jedhe maatiin jara baatii sadiin gayaa waan isaan keessa jiran quban qabnu hin nyaataniin dhuganiin beeynu maa gad hin bayinaa ree har'a ijarraan buqqifatinaan hiikaan ta'u jedhan kijiba akkana nurraa dhiisa wanni har'a osoo nu teennu lammaffaa Tigraay kaatee aangoo deebuuf deemtufu kana hin dammayxan hirrifattan isin kakaafna jennee iyyine bakka isin wanni hin jirre nutti himtan Tigraay har'a tokko ta'ee dubartii isaa kaasee dhiira isaa kaasee caccabee bututee ka'ee jilbiifatee biyyee nyaannee deebine jedhee har'a dhufee Finfinnee seenuudhaaf karaa naa banaa jedha kana isin Oromoo hojiin keessan Jawaar hiitan Abiyyiin ilma Oromooti ilma abbaa gadaati jettanii Tigreen deebi'aa jirti isin Jawaar irraa jambuqifatinaa jettan akka nama Jawaariin eegaa jirtanii Jawaariin ka eegaa jiru ammoo waraan Abiyyi Ahmadi boontuu baqqalaa dhayxee nyaata geessitiif waan inni keessa jiru waan inni keessa bulu isin nuu gabaafti isin qeerroon Jawaar wayiituu quban qabdan hin sobina warri Jawaar quba qabu warruma maatii isaati obboleettii isaa ijoollee baqqalaa garbaati eeggumsa takkaa Jawaarii godhaan jirtan osoo innuu waa ta'e isinii miti warra amma kijibaan OMN itti waa kijibdansanii miti ummata biraattuu dammaqee dhiibbaan irra geessa ka jedhu sodaa qaba Abiyyiin Ahmad sanii fi Jawaar har'a carraa takkatti wanni kana jiraateef tokko rabbiin isaa tumsuudhaaf Abiyyiif Tigraay jidduutti lola bane isinitti himnaa dhugaa jirtu osoo lolli Tigraayiif Abiyyii jidduutti baname kuni akkuma jammare saniin Abiyyiin Tigraay hinjifate Jawaar har'a ya Itoophiyaa xilaat jedhamee jalqaba irratti akka kaleessa Hayilee Fidaatii fi gootota Taaddasaa Birruu san addabaabayii irratti namni fannifamu Jawaar Muhammadii fi Hamzaa Booranaa Baqqalaa Garbaati sa'aatii har'a kanatti jechuudha garuu sun hin taaneef carraan Jawaar faa du'iinsaaf qaban jaraa dheerate achi siifame jala har'a Abiyyi Ahmad duyyuu carraa san argachuu deemaa jira jechuudha hin jiraadhaa hin du'aa ka jedhaa jiru Abiyyi Ahmadi kanaafi Jawaariin sababa kana lubbuun isaa jiraatte malee Oromoo nuti eeneetii miti warri Jawaarii tumsa godhe galata qaba kumaatama jira isa waliin hidhaa jira martisaa warri Jawaarii tumsa godhe dhibbatu jira injiru jechuu kiyyaa miti warri Jawaar jaalatus kumaatama jira umaan gooneef jechuu mitaati kun isaaf jecha wareegamee kun isaaf jecha mana hidhaa jira garuu Oromoon nu meeqa jennee asabanna miliyoona 60 miliyoonni 60 kun eenyufaa waliin Mustafaa Jaarraa Taayyee Danda'aa Kaabuttaa jettan kana maarree jara kanniintu walitti dabalamne miliyoona 60 shuuf bar Oromoon akkas taane bar amma Mustafaan nu keessatti asabamaa miti akkasii mi jiran Mustafaan Jaarraa Oromoodha amma hin asabama ka miliyoona 60 san keessa seenennis Kaabuttaa kasiin jettan kun ka adiin gurraacha jiru Oromoo keessaa tokko nu keessatti asabama Taayyeen Danda'aa Oromoo nu keessatti asabama Shimallis Abdiisaa nu keessatti asabama artistoonni har'a sirbaa Abiyyi jiran Caalaa Bultumee Saaliyaa Saamii nu waliin yar miliyoona 60 kanniin nuti ummata akkasiiti bar kanniintu xalafee lafaan wal dhaya kana keessatti
kun ammoo achi bahee Jawaariin natu eegaa jiraa jira. Eessa quba qaba? Jawaariin eegaa ka jiru mootummaadha. Guyyaa itti hajametti gadi baasee waan fedhe godha. Garuu badiin Jawaar akka isa balleessitu waan beekuuf yeroo dheeressate. Jalqaba Tigraayiin karaa qabee achi booda jalat deeba jedhee karoorfatee lafa qaba. Mustaafaan faa hoo nurraa fannisi yaanii xilaata Itoophiyaati. Ka akka Mustaafaa Jaarraa jechuudha. Itoophiyaa xilaati yaanii Jawaariin fannisuudhaaf itti qophaa'aa turan. Har'a hoo isaantu fannifamuuf deema jechuu kiyya. Sinii galee isaan fannifamuudhaaf guyyaa eeggatan. Kaleessa maal jedhan? Kijiba uummata guutan. Gaafa kamiseen qabatamtu hin qabatamne. Gaafa taseen qabatamtu hin qabatamne. Har'a gaafa dhufanii sanbatee seenanoo sunillee hin qabatamne hin jaan. Odoma jarra akkanatti hima waakkatan harkaan qabamanii warra Jawaar fannisuudhaaf dhufe fannifamuuf deeman jechuudha. Isinii galee dhugaan jirtu tanuma wanta akka ittiin dabalu wanta akka hin dho'isan. Dhugaa isinitti himaan. Oromoo jechuun Taayyee faa waliin miliyoona 60 nuti kophaa kiyyaa miti baran. Anis Oromoodha Taayyeelleen Oromoodha ofiin jedhaa Shimallis Oromoodha ofiin jedhaa warra Oppodiyoon ganda keessa yaaftee uummata keenya ajjeesu poolisii Oromiyaa ta'ee komishee gandaa ta'ee bulchiinsa kuni marti Oromoo jedhee himata bar. Tigraay keessa wanni akkasii jira. Miliyoona 6 qulqulluu miliyoona 6 agarte gubbaa kaaftee haga jalaatitti Tigraayummaa isii beeyte ciqiccikii tokko malee gara fuulduraatitti Oromoo noo Mustaafaa faanatti asabtan isin Kaabuttaa faanatti asabtan anis Oromoodha atis Oromoodha yoo an asiin achuu taalu lukana jala keettee lafaan na dhooyta dib Abiyyiin Ahmad waan biraatiif miti wanni Oromoo ganeef Tigraay deebisuudhaaf godhe dhumate Tigraay deebi'aa jirti allaqee wanti biraan jiru dhugaan jirtu kanuma Abiyyiin Ahmad dubbii Oromoo carraa nuti arganne nu jalaa balleesse Oromoon har'a biyya san bulchuudhaaf carraa takka argate carraa takkatti san dhiiga qeerroo qarreetiin dhufe lafee qeerroo Oromootiin dhufe dhiiga lafee Oromootiin dhufe san Abiyyiin Ahmad anatu fide jedhee Daani'el Kibriitii walii galee dammaqaadhaan walii galee sirna Amaaraa deebisuudhaaf Minilikiin fidee maasaraa kaayee Hayila Sillaasee maasaraa kaayee Oromoo guutumatti guuree hidhassaabe. Carraan Oromoo gaafa kana nu harkaa bahe. Har'a hoo nuti carraa biraan qabnu. Carraan tokkochi nu qabnu marroodha. Isinitti maan. Tigraay anjaa saba kennaa miti. Tumsa jarri godhaniif hayyoonni keenya garraa lubbuun jiraachuun adda durummaadhaan namni galateeffatamuu qabu Tigraay itti aansee waraana adda bilisummaa Oromoo jalmarroodhaan hoogganamu. Carraa tana lamaan qofa qeerroo minaaminoo ni jedhu soba. Abiyyiin qeerroo sodaa fi miti ka Jawaariin lubbuu isaa kaa'e. Sinii gala ummata Oromoo bal'aa sodaateeti. Tigraay lolaa jira. Asiin marroodhaan lolaa jira. Yoo ani gadi fuudhee har'a Jawaar ajjeese yookaan gadi fuudhee Baqqalaa ajjeese Oromoon kaleessa ilma Oromooti jetteen abdiin irra keettellee natti garagalti. Ani jidduu kana keessatti xilaana natti baay'ata. Kanaaf Jawaar faa hidhamatti dararree gaafa Tigraay hinjifannee abaa'oo warra jedhamu kanas hinjifanne achi booda Jawaar faa ajjeefna jedhanii karoorfatan. Garuu hinjifatamaa ka jiru Abiyyiidhaan sa'aatii kanatti wanni mul'atu. Kana malee qeerroo Oromoo OMN'dhaaf ergaa dabarsitu sanii miti. Ta Jawaar eegaa jirtu. No. Jawaarii wanni Abiyyiin akka inni hin duune godhe kaabumarratti lola deemaa jiru kana. Lammaffarratti waraana lixa keessa godhamaa jiru. Waraana adda bilisummaa Oromoo waliin. Kana lamaan qofa wanni Jawaariin faa garraa akka carraa jiraachuu argataniif tana jechuudha. Sinii galee Oromoon har'a fayyaalessi Abiyyiin ilma Oromooti jedhu isaa ban qabu. Gaafa inni Jawaar ajjeese hoo Oromoon sun itti dammaqxi. Gaafa san ka qabatee gadhiisu wallaala. Ol ka'ee biyyaa baduu carraa biraan qabu. Kanaaf Jawaariin kaayee bira taa'e. Malee isin hiikuufi miti. Qeerroon ammoo nuti Jawaar irraa jambuqqifatina jettanii gorsa akkasii nu dabarsitan kijibdoota isin nurraa ta'a. Qeerroon akkasiillee hin jirtu. Qeerroon qabsootti jirtu tuun bosona jirti tuun hidhaa jirti tanuma lamaanii qeerroon har'a jirtu. Ta jirtu ta biraan jirtu. Sodaattanii cal'istan. Warri sodaattanii cal'istan OMN ittillee ergaan dabarsina. Hayyoota irraa jambuqqifatina isin nutti nimina. Kaleessallee ta'anaa miti Jawaariin ka eegaa jiru barra. Ani sagalee ta'aafi jira. Jawaar ilma Oromooti. Hayyu Oromooti jedhee dhugaa Jawaar ta jirtu himaa jira malee Jawaariin eegaa hin jiru. Sitti himaan dhugaa jirtu si hima. Isin warri biyya keessa jirtan waan anamma as taa'ee Jawaarii dubbadhu kana caalaa mee wanni isin Jawaarii goota yoo jiraate naaf hima. Warri isa waliin isaaf gubate kun du'e kun hidhame kun bosona seene. Tanuma kijiba biraa qeerroon biyyarraa akkas jettee Jawaariin fa'arraa jambuqqifatinaa yeroon kun yeroo wasaanyiidha hayyoota nuu jabeessaa kaleessa isintu yoonaan eege rabbitu yoonaan eege har'allee wanni isin fiddan hin jiru. Dhugaa isinitti himna qeerroo biyyarraa akka jettee kijiba sana warra OMN itti hima nuti hin dhageenyu waan akkasii. Sinii galee isaan haga baasanii waan hin taane. Kanaafi hayxi jirtu tanuma. Hayxi jirtu tanuma. Jawaariin anaas miti isinis miti qeerroo biyya keessaa jirta jettanii warra kijiba ooftan isin eegaan jirtan Jawaariin. Mana hidhaatitti achi siqaa qaalitti achi siqaa eegaa. Jabaadhaa qeerroon Finfinnee maalii akkasii wanni akkasii eessa jira. Mee yoo jiraate nutti argisiisa. Nutti argisiisa mee. Kaleessa Jawaar isin abdatee dogoggore. Dhugaa isinitti maal. Isii jirraa jettaniini liqixim itti gootanii biraa dachaatanii ciisaa hartan. Tuuwwan ammoo warri akkuma sii jirra jedhee waliin jira hidhaa jirti qeerroo gumaa.
Arafaat Abubakar dabalatee ijoollee qacalee tanu qabatamaan maqaa isaanii beeynu. Tanu maqaa isaanii hin beeyne ammoo ta Oromiyaa hunda keessatti footoo Jawaar harkaa qabda, footoo Baqqalaa harkaa qabda jedhanii hidhaa jiran hisaaban qabdu. Hin beeyne kanniin illee. Garuu warri OMN hidhaaf hayyoota irraa jambuqifatina jettanii ergaa dabarsitan suni kijibdoota isin. OMN illee waan akkasii waan inni gabaasuuf naan galuwan. Wallaahi na dhibaan. Akka waan jarri kun Jawaar fa'aa eegaa jiranii kijiba nutti hin himina. Isaan urraa jiran. Jawaari rabbitu eegaa jira. Bakka dhumate sana bira wanni biraa hin jirtu. Rabbitu eegaa jira. Lammaffaa ammoo yoo isa ajjeese dhiibbaan irra dhufu guddaa jedhee mootummaan ofii isaatii bira taa'aa jira malee waan biraa wanni takka wanni waa'ee Jawaar fa'aa of keessa qabu hin jiru. Guyyaa itti eeggataa jiran yoo Tigraay injifatanii waraana adda bilisummaa Oromoo injifatan Jawaar xilaate Itoophiyaa tokkoffaadha addabaabayii irratti ajjeefama. Dhumate tanuma Tigraay mo'atamnaan Jawaaris bakka carraa jiraachuun argatu. Marroon mo'atamnaan Jawaaris carraa jiraachuun argatu. Kanaaf dhaamsan isinii dhaama Oromoo. Kijiba amma warri achi kijibee OMN itti mukan osoo hin taane warri Jawaar jaalattu marroo jabeessi keessaaf alatti dhugaa jirtu siif himaan carraan takkatti nu qabnu tana qofaarra jaalattanii isaa osoo hin taane dirqama. Maaltu callisiise Profeesar Mararaa Guddina maaltu akka nama hin jirreeti isa balleesse rakkinna beekaa bara rakkoo lafarra jiru argaa Profeesar Mararaa waanuma dubbatu walii wallaalee cim akka waan inuma hin jirreetitti dhabame mee ilaalaam Profeesar Mararaan dhufee waa jedhaa jira rakkoo guddaa jira jechuu kiyya. Kanaafi Jawaariin tumsu jechuun marroo tumsuudha. Kanaaf Oromoon Jawaar jaalattu. Ani isa dhumaasii fi magizee kamuu akka nama kamii yuutuubiifis jedhee birriifis jedhee niiku. Mallaqa dalagadhee argadha. Rabbitu naa kenna. Hin nyaadhaaf hin nyaadhu hin beeku. Kanaaf jecha birrii namarraa fudhee dhugaa takkan dabsu. Abbaa fedhe kabajuudhaaf jecha dhugaa Jawaariin dhoysu. Qeerroo biyyaa sanitti satirii godha jedhee dhugaa Jawaariin dhoysu. Jawaar ka eegaa jiru nuu miti. Rabbitu isa eegaa jira. Gaafa rabbi ati guyyaan kee dhumate jedhee rabbitu isa fuudha. Kanaaf tumsi godhuufi qabdan. Yoo dhugaa dhiiga Jawaar baasuu barbaaddan. Yoo dhugaa Jawaar fa'aa Baqqalaa fa'aa yoo waa ta'an dhiiga isaanii baafna warri jettan jiraatan. Marroo jabeessa. Oromoon biyya alaa jirtanoo marroo jabeessa. Marroo jechuun ajajaa waliigala waraana adda bilisummaa Oromooti. Uummanni Oromoo hundi isaanii tumsuu qaba. Kanarratti dalaguudha malee hojiin keenya wanni biraa carraan nu qabnu takka illee hin jirtu. Sitti maal carraan keenya tokko ture. Carraan sun nu jala dabree jira. Hayyuu siyaasaa feete ta'ii koottu dubbadhu. Carraa takka qaba Oromoon carraan nu qabnu suni 2018 nu dhufe. 2018 dogoggorree jirra. Jalqaba irratti warri dogoggore Jawaar gaafa jalqaba Abiyyi mormee lammaffaa irratti ammoo dogoggore. Abiyyiin Oromoodhaa bilisoomnee nuun jedhe. Bilisummaan sun ammoo faallaa garagaltee isumaa bilisoomne jedhe san har'a waggaa tokkoof wayi mana hidhaa keessa jira. Abiyyiin jechuma san qofaaf isan dhabne bar. Jecha takkatti isaniif isan dhabne bar. Bilisoomne namni jedhe Jawaari. Eessa jiraree ka bilisoome maa hidhameree Jawaar? Bilisummaa ka argate maaliif qaallitti ciisare? Akkana jechuun hojiin obbo Diyoo. Jaran dhagaa carraa takkatti arganne 2018 keessa arganne. Carraa san lammaan Magarsaa dabarsee Abiyyiidha kenne. Abiyyiin jalqaba waliigalee ka dhufe uummata Amaaraatiin waliigalee dhufe. Seenaa Minilik jalqabe galmaan kennaa. Waan Dargiin jalqabeen xumurraa, waan Hayilee Sillaaseen jalqabeen xumurraa. Akka barbaannetti warra hayyuu Oromoo ofiin jedhu kana hin caccabsinee balleessine jedhee Amaaraa waliigalee dhufe Abiyyi. Lammaan Magarsaa ammoo anaaf Abiyyiin obboleeyyanii ija bitaatiif mirgaati jedhee aangoo isaa fuudhee Abiyyi Ahmaditti dabarse. Abiyyiin ammoo Oromoo bara 2018 cabse. Yeroo san numarti dogoggorree jirra. Har'a ammoo carraan keenya tokkocha san ture. Carraan sun nu jala kutee jira. Amma Oromoon aangoo argachuudhaaf ulfaataadha. Carraa mootummaa ce'umsaa argachuun ulfaataadha Oromoon. Sababiin isaa maaliif kana jette yoo naan jettan? Carraan keenya 2018 arganne amma sun tabalaashee jira. Amaarris carraa mootummaa ce'umsaa argachuudhaaf hin ta'u tabalaashee jira. Amma mootummaa ce'umsaa carraa mootummaa ce'umsaa namni argachuuf deemu yoo ta'ellee Tigraay akka Itoophiyaatitti. Yoo jabaate ammoo marroo yoo jabaate. Waraana adda bilisummaa Oromoo yoo jabaate akka amma deemuun kanaan jabaate yoo Finfinnee seene waa baay'ee jijjiiruu danda'a. Bakka kun hin taanetti Oromoon amma booda aangoo argachuudhaaf yeroo dheeraatti fudhata. Tokko yoo nuti akka Tigraay kanatti dammaqnee Oromoon alaaf keessaan dammaqee diqqaa guddaan dammaqnee Oromummaa keenyatti amannee wal xalafuu dhiifnee warra akka Taayyee kana hassabachuu dhiifnee Oromummaan jirtan sun qofti keessaaf alaan tokko taane carraa argachuu dandeenya. Bakka sun hin jirretti bakka yoo marroon achi socho'u kuul luka jala kaayee kuffisutti bakka yoo gammachuu abbooyyee xiqqoo achi siqu kuul xalafee jiisutti Oromoon amma booda mootummaa ce'umsaa argachuun ulfaataadha. Argachuu yoo ka barbaannu taate osoo akkanan dabin kallattii hundaan marroo tumsuu qofa. An dhugaa sitti macarraa takka arganne suni kuttee jirti. Abiyyi Ahmad waliin kutte carraan Itoophiyaa keessatti Oromoon mootummaa Itoophiyaa ta'uudha. Amma carraa ka argachuudhaaf deemu jaalattanii jibbitanii mootummaa ce'umsaa yoo kaa'amu taate Tigraayitu kaayamuudhaaf deemu.
san ammoo marroo wasaanyiidha waan kana jijjiiruudhaaf. Tokko Oromoon Oromummaa isaa amanee Oromummaa isaatitti amanee warra Oromoodhaan faallaa kanaas sabachuu dhiifne mee walloo haa taanu nu marti jedhan. Mee nu marti walloo haa taanu gaafa san mootummaa ce'umsaa akka Itoophiyaatitti carraa argachuu dandeenya. Mee nu marti walloo haa taanu hin danda'amne. Shuuf ummata walloo kana laalime ummata hafuura bilisummaa barbaadu. Ol ka'ee humna argannaan dhukkee itti kaasee dachii isaa hunda bilisa baafatee jechuudha. Shuuf agartee kana maan taane isin Oromoo Baalee keessatti akkasiin koomandootitti Harargeen waraana adda bilisummaa Oromoo mi'eessoo keessaan ka'e kana wajji dhaabattanii maa bilisummaa cululuqaa Harargeedhaaf hin finne. Laalimee ummata walloo tokkummaadhaan ka'anii torbee takka keessatti dachii isaanii guutuu bilisa baasaa jiran. Humna argatanii jennaan jechuudha. Har'a Oromoon kana yoo hin godhin mootummaa ce'umsaa carraa argachuudhaaf hin teessan. Abiyyiin amma kute amma waan akkasitti himan. Kanaaf dunuunfadhaa marroo deeggara. Warri ala jirtus warri keessa jirtus. Wallaahi an dhugaa isinitti hima laalla. Dubbiin amma bifti jijjiirame beeka. Abiyyiin amma jaalattanii jibbitanii kutee jira. Carraan Oromoon argatee mootummaa ce'umsaa ta'ullee Abiyyii wajjin kute 2018. Amma carraa mootummaa ce'umsaa argachuudhaaf ka deemu Amaaras miti har'as Tigraayitu argachuudhaaf deema. Akkamitti yoo kanaan jettan taate tagbaariidhaan ummanni Tigraay tokkummaadhaan wal ijaaree dhufaa jira. Humna jabaa ijaarratee dhufaa jira. Humna jabaa sabaaf sablammii ka akka Sidaamaa, ka akka Walaayitaa, ka akka Silxee, ka akka Qimaanti, ka akka Agawoo Affaar keessaan sabaaf sablammii kana qabatee dhufaa jira ummanni Tigraay. Oromoonoo marroon amma tokko yaalaa jira. Ummata asiin ummata gurraacha kana ummata ejjattoo Beenishaangul Sidaamaa jara kanniin amma tokko marroon jara kana walitti hidhee jabaatee waliin hojjechuudhaaf karoora cimaa irra jira. Garuu Oromoon tumsa silaa barbaachisu marroodhaaf hin goone. Tumsa silaa barbaachisu marroodhaaf hin goone. Kanaaf carraa keenya kakaleessa nu jalaa kute deeffachuu yoo ka barbaannu taate humna jabaa ijaarrachuu nu barbaachisa. Wanti takkatti wanni na gammachiisu maali osoo na gaddisiisu waan marroon dalagaa jiru kana. Marroon hojii ajaa'ibaatitti jira. Hojiin inni itti jiru maali yoo ka jettan taate humna ajaa'ibaa humna waraanaa godhataa jira. Humni waraanaa inni guyyarraa eebbisu kuni waan saphaa isinitti hin fakkaatin. Istiraateejii jajjabaan deemaa jira gurbaan. Garuu Oromoo nutu bakka san hin jirre. Bira hin jirru nuti dhugaa isinitti hima nuti marroodhaa tumsaa hin jirru. Nuti gammachuu abbooyyeetii tumsaa hin jirru. Nuti waraana adda bilisummaa Oromootii tumsaa hin jirru. Dammaqaa yaa banii Adam. Dammaqaa. Oromoo dammaqi maal taateeti? Ummata Tigraay kana laali dammaqi.